jiru nan jiru. Turun Baduu kan jiru. Oh. Kam nagaa fayyaadha. Akkam nagaa miti. Ijoollee kolkolee tana ammaa nu dhibda isaati. Ijoollee kolkolee tana waliin qabdee. Bar ijoolleen kolkollee bara garaa nama mataa nama jeetii bar isaan sila mataa na jeeku barbaadanii dalaguma isaanii tokko qaceelloon dalagaan jiraniiti. Viidiyoo tokko Dr. Shuggut irratti rabshaa godhan tokkoon harkee suni yeroo dhiyeenya kanaati moo khataraa dabartee suni. Khataraa dabarteeti lakki yeroo ammaatii miti. Akkasii. Waan dur gaddi deebisa waan haaraa yogguu dhaban. Bar Facebook irraa akka haqni hin argamnee fi bar warra jabaatti miti akka haqni hin argamne akka namni onnan goone waan takka qabatamaa maxxansite. Sheekkootis yeruma sun ol facaasan. Yeruma suni waan adda addaa hunda ol facaasan. Akka dafee ni jiraa miti onna godhu. Manni hundi barra mata ifirra rafaa deemu bar. Amma nuti kan nu dhibe ijoollee bahaa tana. Ijoolleen bahaa maali jirti? Ijoolleen baatun okkotee waan hin nyaanneef gubattu ta'aa jirti. Dhugaa keeti waan sirrii dubbatte yaabo. Okkotee waan hin nyaanneef gubachaa jirti bara. Amma wanni silaa isaan irratti dalaguu qaban torbee kana dhimma hawwisoo afran qalloo kana yookaan hawwisoo harargeeti. Hawwisoo san keessa ammoo Kadir Said kan qawwee baatee gaara seene dhabamuun baay'ee na gaddisiise. Eenyu wanti fanasi deemanii tokko Abdallee fanasi furanii deeman tokko way taasune. Ali Shabbofa. Sani gaa'ee torban kana galuu deemanii torban dhufu kana. Abdallee tolik qindeessee I think numa gaafataniinsa maybe haaluma jiruutu maybe akkasii wanna ta'eensa hin beene. Maaltu maali programma isaanii maal raakuma qabdame? La programma tana iddoo bareedaadha koreesittu manii gama Finfinneedha deeman akka deemanii qeebalan irratti argama. Jarri suni hojii baay'ee hojjetan gaafa afaan Oromootiin namni wallisuun hin dandeenye. Dhugaa. Sirri. Mootummaan viidiyoodhaa tuni gandummaan kan hojjetaadhaa jirtu. Suni shakkii suni dhibbatti beekan hundinuu. Andeen ganda hogguu ta'ii bakka sitti ol hiixattee haasoitu isii akkasitti haasoitu takka hin garree. Dubbiin ka zamadu ahiyyaa kaamadu baanan sun taatee bar dubbiin Oromiyaan guutuun dammee ta'insa warle waan sun irratti. Horii haadha kanii hogguu waltajjii isa irratti akkasitti mul'atanii baay'ee namattis ni tola namni gandaanis bari hogguu akkasii yaa'e bareedaadhaaf beekeeti. Ati lakki nuti Oromummaa suniin nurra wayyaa akka Oromummaa sunitti sabboonummaa qabnu takkaa jira. Wanni jirtu maali gadaan silaa nuti aadaa teenyaan walitti dhiichisaa dhufnu gadaa dhibbatti bilisummaa baanee guyyaa gootota keenya kabajannee aadaa magaalaa teenyaatiin walitti dhiichisaa dhufna. Immoo arraan tana gadaa Wallagga irratti boombiin roobsamaa jirtu gadaa Harargeen guyyarraa namni ajjeefamaa jiru kana keessatti gareedhaan ihaappaa jala seenanii takka odiippaa ihaappaa ta'anii deemuun kuni nu hundaa'uu yaaddeessaa jira. Qabsoon arraan tana jaalmaroodhaan dura deemaa jirtu tuni booda xiqqoo booda kallattii hundaanuu akka wal biqiltu abdii guutuu qabna. Ilmaan Oromoo gaabdiin teenya abbuma miskiinaa suni abaa'oodha. Daflaal baruu waan tokko waan Oromoof hin galiniitu jira. Tokko viidiyoon dhaabbileen siyaasaadhaa galaa yogguu jettu. Kan isin irratti xiyyeeffatte adda bilisummaa Oromoodhaati. Dhibbatti. Galaa jechuun wajjin dalaynaadhaa miti. Biyyatti galchineef irraa shukkuumnee biyya akka feene godhuudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoon gubbarra maqaa jijjiirrattee gubbarraa yabiyyoo hamata akkanuma cecee malee keessisiidhaa tortoruma akkuma duri. Wanni tokko ka jijjiiraman jiru. Dhibbatti. Maaliif yoo jenne dhaabbileen siyaasaadhaa kan galan Oromoo qofaa miti. Amaaraatu gale, Tigireetu gale, Soomaleetu gale.
Kan gara nammaasi mootummaa federaalatti hin galle mootummaa naannoo isaaniitti. Yes. Amaarri fudhannoo hidhannoo wajjin fudhachuu danda'e. Namni siyaasaan isaa Amaaratti hedduu ulfaatte gimboo sabaadha. Kan maqaa Amaaraatiin Itoophiyaa guutuu barbaadu sabaan qabsoonaa janiiti amansiisanii fudhatanii. Mustafaan kan Jawaar Maammacha ce'uun ONLF'n inni galchate hengatti dirree dhawaadhaatti dhaadatte biyya teenyeette. Akka seeru gaadha. Fudhatuu danda'e jechuudha. Tigiroorinis akkasumatti fudhate. Lammaa Magarsaadhaaf adda bilisummaa Oromoodhaaf fudhachuu hin dandeenye. Kuni maal nama agarsiisa jechuudha. Obbidiyoon jijjiiramuu hin dandeenye tortortuma dursan jechuu nama agarsiisa. Akka seeru gaadha. Fakkeenyaaf dhumaatiin Oromoodhaa gaafa duraa gaafa wayyaaneen biyya bulchitu dirqamaan adda bilisummaa Oromoodhaa deeggaruun namni butama malee ulaa hundaan namni Oromoo takkaadhaan ajjeesin ulaan itti banamtee ajjechaan jiru. Ibbarbatti. Kuni badina Lammaa Magarsaadhaa Oromoodhaaf qabu jechuudha. Kuni kanuma qabsoonis itti fufa. Kijibni jechuunis maxxannummaa kuni bakka dhaquu hin qabu. Amaluma jechuun barra Tigiroota irraa baratanii hin deemanii. Baddannoo irratti ijoolluma nuti hin beekne ganda keessaa guuranii hallayya guuranii adda bilisummaa Oromoo ajjeese jedhan. Egaa ammallee akkasumatti kun shira adda addaa kijiba deemanii mitiif maaf waan saamanii dhaabadda bilisummaa Oromoo saame waan godhan dhaabadda bilisummaa Oromootu warra hidhannoo hidhateetu maarree godhe. Waan isaan hin goone hin jirtu. Magan barra mantana kijiba isaanii Rabbo barka nama dhibu. Iliyaas Mogoloo kan takkaadhaa nama sayiliin hooggana kibbaatu galee hogguu jaan. Hooggana kibbaa 3-4 kan amata 5 hin jijjiiramin osoo hin beeknu. Gollichu ani irraa miti gadi naasawaa ture. Sanummaan qabsoota itti dabalamtee yeroo jaaniin eeguma jeeqmee kanaan itti dabalamee jira. Jechuun amatuma lamaa bara. Barbara kuma lama kudha jaaya keessatti dabalame. Fincila diddaa gabrummaa keessa. Fincila diddaa gabrummaa. Kudha jaatti dabalameeti. 19 keessaa ba'e. Moo 18 keessaa ba'e. Sunumaatti hoogganaa ta'e. Affeeraa mis akka jee maxxanse abbaan sayiliituu meeshaa dila kanan baatu itti gaafatamaa waraanaa dhiisi. Namaati shukkutii fi ulee qofaan deema nama jalaan deemaati waa hin fakkaatu jee beekte. Dubbiitu akka malatti afuufaa jiranii. Namni kun rakkumatti afuufanii wallee kijibni kun booda deemee haqa tahaa waan jaan suni amantii itti qabaniinsa namni immoo bareeti jala gurra cufachaa jira maantan. Wanni dhugatti barbaadan Oromticha Addunyaa Muktaar qaallichuu kun yoggoyyuu asuma deebi'essa qaallicha harkaallee nama hammaataaf irraa dhaamsoosu baay'ee silleen barbaadu nama harkaa rakkina miti abshir ulfaadhu galatoome ayye karaa waliitiif ajandaa bal'attu horiinaa soinaarra guyyaanis hedduu owwaa himiditii jira nu bira ka'eetiin bahara irratti qashoo waggodha mootiin dalaga xiqqashoo Yalla nagette. ayye nageetti Yalla.